Ayyee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kun qophii gaaddisaayyuuti. Qophiin gaaddisaayyuu qophii dirree hayyoonni irratti mari'atan dhimma qabsoo Oromoo, dhimma addunyaa, dhimma impaayera Itoophiyaas ta'ee haalota jiran guutuu kan irratti mari'atanidha. Har'a ayyicha keenya Dr. Tsaggaayee Araarsaa wajjin argama. Dr. Baga nagaan dhuftee anaa dhufuun siin jedha. Baga nagaan na eegdanii affeerraa keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadha. Ayyee Dooktar yeroo xiqqoo addaan tutturre irraa Dooktar baqatee manatti deebi'es ka jedhan jiru galchine irras ka jedhan hin jiru dhimma Oromoo irraa yoomiyyuu namni nama galchus hin jiru. Oromummaan kan nama dhuunfaas miti. Oromummaan kan walooti. Oromummaan kan saba Oromoo ka biyya Oromiyaa guutummaadha. Rakkoo qabsoo Oromoo fi bal'oo qabsoo Oromoo irraas ni mari'annaa. Har'a immoo dhimmoota Oromiyaa keessoo qabsoo Oromoo akkasumas dhimma impaayera sanas dhimma addunyaa irraas waa xixiqqaa qabsoo keenya walitti finnee irraa ni dubbanna. Baga nagaan dhuftee irra deebi'eensiin jedha. Haalli nageenya Oromiyaa keessaa baay'ee hammaataadha. Bifa adda addaatiin namoonni saamicha irratti bobba'anii ilmaan Oromoo bifa garaagaraatiin ukkaamsanii garee 120 faa jedhanii warra waamantu jiru. Uummata Oromoo kan iraarsantu jiru. Akkasumas daa'imman dhagaa dugdatti fe'anii warra ajjeesantu jiru. Mootummaan impaayera sanaa akka mootummaatti otoo hin taane namuu bakka jirutti mootummaa ta'ee ganda irratti mootummaa ta'ee aanaa irratti mootummaa biraa jira, ganda irra mootummaa biraa jira. Shaashamannee irratti iddoo adda addaa irratti namni akkatti ajjeefamu daa'imni ajjeefamaa jirti. Mee wantoota ta'aa jiran kanaa fi itti gaafatamummaan eenyutu fudhata? Balaa fi rakkinoota har'a Oromiyaa irratti, uummata Oromoo irratti kallattii adda addaatiin biyya sana keessatti deemaa jiruuf itti gaafatamummaa eenyuuf fudhata? Wanti kun immoo dhaabbachuudhaaf maaltu godhamuudha qaba jetta? Gaafii bareedaadha. Ulfaadhu na kabajanii har'as naaf feeruu keessaniif warra galchinee irraa qabsoo dhaabee galeeraa maal warra jedhuu fi deebii kennuu nuun barbaachisu silaayi. Isaanis kana kan jechaa turan guyyaatti garee arrabsoo jaarratanii nama arrabsaa oolu, maqaa namaa xureessaa oolu. Kanaaf deebiin kennine. Gaafa deebii kennuu diddee galchini kun amma cal jedhanii yaadu. Ani immoo warra xixiqqoo garee arrabsoodhaaf deebii kennuun qabsoo miti. Arrabsoodhaaf deebisanii arrabsoo nama arrabsuun qabsoo waan hin taaneef hanga waan yaada ummataaf ta'u, yaada rakkoo furu, yaada qabsoo Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisu yoo gadi hin baaftu ta'e miidiyaa irra gadi baatee warra waan nama gaddisiisu irratti dubbachaa oolu wajjin deebii waliif kennuun sirrii natti fakkaatu. Anaafis hin madaalu. Qabsoo biyyoolessaa Oromoodhaafis waan gaarii miti. Kanaaf of qusachuun garuu dadhabina miti. Of qusachuun qabsoo kanaaf adeemsa qabsootiif jecha, hamilee uummata keenyaaf jecha, tokkummaa uummata keenyaa eeguudhaaf jecha madaa jiru kakaasanii dubbachuun yeroo hundumaa faayidaa baay'ee hin qabu. Kanaaf tokkummaa uummataa adeemsa fi kallattii qabsoodhaaf jetteetu of qusatta. Ofii keetii daangaa godhachuu qabda. Ofii keetii of daangeessitee kana bira darbee dubbachuun
hin qabu jechuu qabda because warri jaarmiyaa keessa jiru warri miseensa ta'e seera ittiin bulmaataa qabu. Seera naamusaatu jira. So achirraan itti gaafatamu. Waan yaada qabnu ibsinu kuni yoo ofii keenya of hin daangeessine akkanumaan deemnee guyyaatti haasa'aatuma faffaca'aa yoo oolle karaan namni nuyin seera jalatti akka bullu, naamusa jalatti akka bullu, namni nu godhu hin jiru waan ta'eef akka feene deemnee naasofnu. Gareen arrabsoo garuu hojii ishee waan ta'eef kanumaaf ijaaramtee gadi baateetuma nama arrabsaa oolti. Kana qabsoo kanarraa namni na galchu hin jiru akka dhuunfaatti yoo namni nan beekne wanti an irratti hin taane karaa miidiyaa kanaan maqaa balleessii, maqaa xureessii, arrabsoo, dhaaddachuun kana sigoonaa sossodaachisuun, dursisuun kuni waan hin keessa darbe waan ta'eef namoota isarraa na galchuu hin dandeenye inumaa na jabeessee ani nama qabsaa waan taane tokko, nama aktivistii iyyuu hin taane tokko kana fuudhanii kunoo qabsaa waan godhanii so na cimsa, na jabeessa daran akka siyaasatti makamee akka miseensatis ta'u akkan itti dabalamee hirmaadhu kan na godhu ta'utti jira inumaa. So kana qabsoonni akkuma beektu tu dadhabdee keessaa baate illee si keessaan bahu. Kanaaf namni diddaadhaan jalqabe waa'ee Oromoo kana akkanumaan nuuf eegalaa kan jedhu dadhabuun hin jiraata. Abdii kutachuun yeroo adda addaatti hin jiraata ta'a. Garuu dhiistee irraa galuun waanuma hin taane. So hin galle jirra jechumaaf kana jedhe. Haalli nageenyaa hammaatee jira dhugaadha. Biyya keenya keessa haalli nageenyaa hammaatee jira. Dararaan itti fufeetuma jira. Ajjeechaan karaa mootummaatiin, karaa waraana isaaniitiin mootummaadhaan kan qajeelfamu itti fufeetuma jira. Nama sassaabanii hidhuun, nama nagaa fuudhanii seeran ala karaa ta'een mana hidhaatti buusuun, dhabamsiisuun, ajjeesuun karaa mootummaatiin godhama. Warra immoo mootummaan of jalatti ijaaree yookiin warri mootummaa iddoo hoo godhatanii achi keessa taa'anii maafiyaa ofii isaaniitiin ijaaranii immoo uummata keenya irratti dararaa geggeessan hedduutu jira. Oromoo keessattis Oromoon alas warri ta'e ijaaramee waan akkanaa godhaa ture yeroo adda addaatti ajjeechaan siyaasaa hin ture, reebichi hin ture, saamichi itti fufee jira, buqqaasuun, qabeenyaa namaa irraa fudhachuun kun waan turedha. Waan dubbanneef hin dhuyyuu miti. Waanuma kanarra yoo hojjenne dookumentariin adda addaa yoo hojjetame baratu dhuma yeroo hin argattuuf. Garuu maali eenyutu itti gaafatama gaafa jette kan mootummaan ofiin dalageessan of course mootummaatu itti gaafatama. Qaamolee mootummaa karaa adda addaatiin bobba'anii waraana ta'anii, poolisii ta'anii, warra tikaa ta'anii, milishaa ta'anii, koree nageenyaa keessa hirmaatanii karaa adda addaatiin humna maal jedhama humna adda addaatu jira kan isaan ijaarratan. Karaa kanaan waan godhan kanaaf hundi isaanii itti gaafatama. Humna addaa waan akkasii kana kan waan oofan hedduu jira. Eenyu garee milishaa waan hedduudha ka biyya sana keessatti qaamni hundumtuu kaabinoonni aanarra jiran kan gandarra jiran generaalonni namni garee hin qabne hin jiru. So gareen adda addaa uummata keenya irratti miidhaa adda addaa geessaa qaqqabsiisaa garuu itti gaafatamummaan hin jiru. Biyya seera qabdu miti, biyya olaantummaan uummataa hin jiru, biyya uummata kabajuun iftoominni barbaachisu hin jiru. So uummata sodaachuun hin jiru. Silaa dimokiraasii ta'ee uummatatu olaanaadha. Namaa miti, aangoo miti, biiroo tokkoo miti,
silaa ummatatu olaanaadha. Fedhii ummataatiin bulti biyyattiin waan ta'eef ummatatu sodaatama. Mootummaa miti kan sodaatamu. Itoophiyaa keessatti bara baraaf waan agarree mootummaan shoror keessadha. Ummanni gaafa poolisii ganda keessa deemu arge gaaffiin inni wal gaafatu maal rakkoo wayii jira moo waliin jedha malee kun mootummaan as jira nagaa argachuuf jirra nagaa keenya tiksaa jedhee waan akkasii haara galfii keessan seenu shoror kaa'utu dhufa. Bakkuma hundatti poolisii yoo karaa irratti argite maal rakkoo jira moo addana jetta malee anaaf jira jettee yaadattu. So namni sodaatamu warri sodaatamuu qabu silaa ummata. Silaa poolisoonnis, milishaanis, waraannis, warri biiroo adda addaarraa hojii hojjetus qaamoleen mootummaas ummata sodaatu. Nama kabaju. Because sirna dimokiraasii keessatti kan sodaatamu kan olaantummaa qabu warra aangoo qabu otoo hin ta'in ummaticha. Ummata dafqaan bulaa guyya guyyatti hojii hojjechaa jireenya isaa fooyyessuuf tattaafatu kanatu ummata gibira kaffalee mootummaa kana aangeessu kanatu olaantummaa qaba. Yaadni fedhii isaaniitiin immoo akka seeratitti mirgaa'e olaantummaa qaba isaan jalatti. Yaada santu raawwatama lafarratti jechuudha. Sirna dimokiraasii keessatti akkas Itoophiyaan dimokiraasii taateen beektu. Har'as keessattuu Oromoof sabaaf sablammoota cunqurfamoo impaayera sana keessa jiraniif mootummaan kun mootummaa shororkeessaadha. Isaan irratti ijaarame. Isaaniif miti kan ijaarame. Namoonni tokko warri impaayera kana ijaaree dur biyya ijaaree warra jedhu jira. No, biyya saameetti impaayera Oromoo irratti ijaare. Mootummaan Minilik fa'aa jechuudha. Oromoo irratti ijaarame. Biyya jiksina jettu eeyyee ni jiksina. Impaayera kana ni kuffisna ni jiksina. Maaliif yoo jette nurratti ijaarame. Lafa keenya irratti, gateettii keenya irratti, saba keenya irratti ijaarame malee saba keenyaaf hin ijaarame. Biyyi nuyi barbaannu biyya keenya deeffannee yoommoo hin ta'a ta'e fedhii ummatootaa irratti hundoofnee biyya nurratti ijaaramte otoo hin ta'in nuyi ijaaru kana argachuudhaaf qabsoofna. Kanaaf akka jirutti sirnichi akkuma jirutti impaayerri sun entitiin Itoophiyaa jedhamu sun diina nuuf. Nu fixuuf, nu duguuguuf, nu saamuuf, nu buqqisuuf uumame jireenya isaa kanaaf. So itti gaafatamummaan irra caala amma eenyutu qabaa nageenya dhabuu kanaaf uummanni keenya dararamuu kanaaf itti gaafatamummaan kallattiidhaanis alkallattiidhaanis kan mootummaati. Maaliif kana jenna? Waan inni hojjetuuf dararaa inni geggeessuuf isatu itti gaafatamummaa qaba. Dararaa kashlabboonni ganda keessa deemanii of ijaaranii uummata irratti hojjechaa jiran sanaafis dirqamni kan mootummaa waan ta'eef nagaa uummataa tiksuun nageenya uummataa tiksuun. Asirratti waan tokkoon jidduudhaan jechuu barbaade mootummaan kun amma mootummaan PP impaayera sana keessatti uummatas walitti qabee sirnoota duriitii waa wal fakkaatu ol uummatoota irratti godhaa jira. Sirni mootummaa kanaa uummata cunqursaa jira moo uummata gabroonfateeraa jechuu dandeenya. Yeroo baay'ee namoonni hedduun mootummaan kun yoo nama gabroonfateera ta'e sirna maal jedhu nama gabroonfate Oromoo gabroonfachuu ni danda'a moo ni cunqursee jennaa kan jedhan ni kaasu akka Oromootti lakkaa'anii mootummaan kun ni cunqurse moo ni gabroonfate. Sirni inni ittiin gabroonfate kun immoo sirna warra durii sanaan adda moo sirnuma sana waan wal fakkaatudha. Mee akkamitti hubannoo kana uummataaf qoodda? Gaaffiin wanti biyya keenya keessa deemaa jiru national operation moo colonial question kan jedhu gaaffii turedha. Namni ilaalcha siyaasaa adda addaa qabu karaa adda addaatiin deebisuu danda'a. Qaamoleen siyaasaa paartiileen Oromoos har'a adda addummaan isaanii kanarraa madda. KFO'n national operation kan jedhutu jira. Cunqursaatu jira malee koloniin hin jiru. Gabroonfataa jechuun kana. Gabroonfataan maal godha? Biyya si jalaa saama, uummata buqqisaa, aadaa uummataatiin aadaa isaa bakka buufateetu aadaa uummataa balleessa. Koloniin kana. Qabsoon Oromoo gaafa jalqabu kana ofirraa qollaa
biyya deeffanna, lafa deeffanna, ummata buqqee bakkatti deebisna, institutionoota isaa bakkatti deebisna, aadaa, eenyummaa, afaan, waa hundasaa, duudhaasaa bakkatti deebisna. Lafa keenya deeffannee mootummaa ofii keenyaa ijaarree itti fufna akka dur ittiin bulaa turreetti amma immoo walaba taanee ittiin bulla kan jedhurraa ka'aa jechuudha. So namoonni cunqursaatu jira malee gabroomuun hin jiru warri jedhani waan haaraa fidaan jiran waanuma dur jiru waanuma qaamolee siyaasaa Oromoo keessa adda addummaadhuma qaamolee siyaasaa keessa jiru ibsachaa jiru. Akka haaraatti garuu warri PP maal jetti amma mootummaan kun mootummaa Oromooti waan jedhaniif jechuudha. Har'a gabroomuun hin jiru kaleessa hin jira ture gaafa wayyaaniidhaan hoogganamu EPRDF hin jira ture isaaniif beektaa. Garuu gaafas immoo isaan maal jechaa turan gaaffiin Oromoo deebi'eeraa warra eliitii tokko tokkotu shororkeessaa tokko tokkotu akkanumaan finxaaleeyyiitu kana waa'ee Oromoo haasa'a malee gaaffiin Oromoo deebi'eeraa jechaa turan. Har'a maal jedhu waggaa 27 gabrummaa jala turre siin jedhu. Amma immoo maal jedhu amma gabrummaa osoo hin ta'in cunqursaatu jira siin jedhu. So kuni afaanuma barbaadu afaan ittiin isaan ofiin itti ibsan barbaacha gaafa deeman waan haaraa waan fidan itti fakkaata malee gabrummaa or cunqursaa kan jedhu gaaffii har'a uumamee miti. Baaruu Tumsaan fa'a Haayilee Fiidaan fa'a kanarratti baay'ee wal morkaa turanii kanaaf Baaruun Icaat keessa gaafa qindeessu kanas gaaffii cunqursaa kan jedhu kanas walitti qabu barbaacha. Akka nu ilaallutti Oromoon gaafa qabsaa'u hayyoonni Oromoo gaafa waan adda bilisummaa Oromoo bu'uureessan gaaffiin cunqursaatis kan deebi'uu danda'u gaaffii kolonii rakkoo kolonii gabrummaa yoo hiikte qofa. Because that one is very radical. Isatu empire hiddaan buqqisa. Empire yoo hiddaan buqqa'e sirni cunqursaa achi keessatti jiraachuu hin danda'u. Dismantling the infrastructure of operation, domination, and exploitation. All three. Jechuun maal jechuudha? Saamicha, exploitation jechuun saamicha qabeenyaati. Cunqursaa, operation, and gabrummaa, domination. Sadeen kun kan bakkarraa buqqa'an, hiddarraa buqqa'uu danda'an yoo empire buqqisne qofadha kan jedhu. This is written in the 1971 manifesto. Gaafa isaan maal jedhan hayyoonni Oromoo qabsoon nuyi geggeessinu qabsoo bilisummaa biyyoolessaati gaafa jedhan. Amma namoonni tokko tokko dhaggeeffachaan ture torban kana keessatti maal jedhu bara durii sana ABO'n gaafa hundaa'u haasaan ture mariin ture tooftaa akkamii fayyadamna Itoophiyaa jennee sochoona moo Oromoo jennee sochoona kan jedhu ture malee waa'ee biyya jaaruu waa'ee walabummaan hin kaane jedhu. No, bu'uura isaatu qabsoon kun qabsoo walabummaa bilisummaa biyyoolessaati. Qabsoo cunqursaa ofirraa haqu miti. Qabsoo bilisummaa biyyoolessaati kan jedhu tokko. Empire kuffisanii biyya ofii deeffachuu abbaa biyyummaa kan jedhu bu'uureeffameet tooftaan garuu ammaa fi akka Itoophiyaatti yoo himannee deemne tola moo akka Oromootti yoo himannee deemne tola kan jedhu kaasaa turan. Amma kanas namoonni tokko tokko waliin dhahanii baras mariin biyya ijaaruu hin turre hin jiruyyuu warra jedhantu jira. Kunis sirrii miti. Mariin biyya ijaarrachuu bu'uura akka yaada bu'uuraatitti lafa kaawwameet tooftaa irratti garuu yaadni ka'ee haasaan ture, mariin ture, dibeetiin ture. Dibeetiin inni sun maalirratti akka Itoophiyaatti haa gurmaa'uuf moo akka Oromootti haa gurmaa'uuf. Kanaaf IBNG kan jedhamu Ethiopian National Liberation Movement kan jedhu ijaaramee ijoolleen Oromoo achi keessatti hanga taate yaalanii gaafa dadhaban gara
jaarmiyaa ofii isaaniititti gara Oromootti deebi'an jechuudha. So kuni waan tokko. So sirnichatu mootummaatu rakkoo Oromooti, farra Oromooti. Okay, akkuma jiru. So warri PPR gabrummaan hin jiru, cunqursaatu jira. Warri jedhan cunqursaan Oromoodhaan hin tola. Maal jechuudha? Cunqursaan Oromoodhaan geggeeffamu gaarii ta'eeti. Yoo har'as cunqursaa ta'ee haa jennu. Okay? Oromoon hin miidhama, hin ajjeefama, hin dararama, qabeenyi isaa hin saamama yoo jenne, ijoolleen isaa rakkatti, hin baqatti, yoo jenne kun nuuf tolaa ta'eeti. Kan immoo kan godhamu Oromoodhaan waan godhameef gabrummaan hin jiru jechuun hin danda'amu. Tokkoffaa sirni kuni impaayera deebisee ijaaraa jedhee jalqabarra. Ofii isaatiifuu gara olaantummaa duriitti deebina, jabina duriitti deebina jedhee jalqabe muummichi ministeeraa gaafa hojii jalqabe. So impaayera durii akka haaraatti irra deebine ijaarraa warra jedhudha. Itoophiyummaa deebinee lafarratti ijaarraa. Ijoollee kichuu har'a ol dhuftu warra umriin isaanii waggaa 10 ni gadi ta'e isaan irratti hojjechuutti jirra nuyi warra jedhudha. So impaayera inherit gochuudhaan ofitti fudhatanii fuulduratti oofuudhaan qofa otoo hin ta'in hanga ammaa tattaaffin hanga ammaa godhamee sunu rakkoo waan ta'eef isa diignetii federaalizimii maal sabdaneessummaa maal kan jedhu kana gara duriititti deebi'uu qabna kan jedhan kanaaf. So they are the true inheritors of the empire, but they are also the recreators of the empire. Kanaaf warri kun reformist, restorationistidha. Empire durii deebisanii ijaaru warra barbaadudha kan jedhu waan ta'eef opinion bakka jirtutti kijibaaf jecha barbaacha haala ittiin of ibsitu bara TPLF hoogganaa ture EPRDF keessatti Oromoon qabsoo gaaffiin isaa deebi'eera, seerri heeri mootummaa argeera, hiree ofii murteeffateera, amma kan barbaadamu nageenya, demokraasii fi misooma kan jedhutti haasa'aa tura. So bilisummaa arganneerra jechaa tura. Amma immoo gaafa as gahan aangoon isaan harka seenti gabrummaa keessa turre har'a garuu rakkoon adda addaa jiraachuu danda'a. Inni immoo maqaan isaa cunqursaa jedhama. Mararaan maalaa jedhure? Maaliif qabsaa'aa jira? Mararaarraa maaltu adda isaan godhe? Okay. Cunqursaanis yoo jiraate waan isaan aangoo qabataniif waan tolu, waan Oromoodhaaf tole ta'uu isaati. Har'a Oromootu gaggeessa waan ta'eef gaarii ta'uu isaati. Hin qaana'an agartee. Kanuma wal qabsiisee waa jedhame. Gaafii biraati wanta kanaa walitti hidhatu. Fakkeenyaaf yeroo darbee kana torbannoota darban kana keessa Dastal ka jedhu sirbi tokko sirbamee ture Teddy Afrootiin. Artistoonni Oromoos rakkoo uummata Oromoo waan fakkaatu sirba akkasii kana sagalee ta'uudhaan artistoonni lama deebii Dastalii kana yookaan Teddy Afrootiif deebisuudhaaf baay'ee fiigaa turanii gaariidha. Dandeettii qabanii fi waan jiru itti mul'isuun gaariidha. Sodaa fedhii dhuunfaatiin haa ta'u akkuma jedhamu mootummaadhaan haa ta'u wanti ta'eera. Ani kan na ajaa'ibu gaafa uummanni Oromoo haati Oromoo kunoo yeroodhuma Teddy Afroo bifa kanaan bahee dubbatu sana daa'imman dhagaa dugdatti fe'aniitu ajjeesan faatu mul'achuu ture. Uummanni Oromoo yeroo inni kallattii adda addaatiin mootummaanis haa ta'u faannoodhaan qeesaa irratti buqqa'u ture. Sagalee uummata Oromoo ta'uun yeroo dhiyoo as artistoota Oromoo biran jiru. Deebii Teddy Afrootti deebisuun gaarii. Garuu waanuma inni mootummaa sana mormeef deebiin kun deebi'ame moo? Yoo akkas immoo uummata Oromoo Oromummaadhaaf dubbiin kun deebi'ee yoo dhuguma Oromummaaf ta'e gaafa mootummaan Oromoota jimlaan fixu gaafa kallattii adda addaatiin Oromoon dhumu
meerre sagaleen isaanii. Kanarratti anaan akka kootti yoo laale dhugaa dubbachuudhaaf Teedii Afroo mormuun isaanii natti tola. Maaliif jirranus wanta hinni deemuu beekamaadha. Durii kaasee Minilik nurratti baarsaa ture. Hammas immoo mootummaa kana wajjin kan hojjetu isa garuu gaafa barbaade immoo gara warra isaatti goree waa jedheera. Rakkoon inni jedhe sun immoo anuma jirtudha. Itoophiyaa tokkitti inni barbaadu sana ijaaruudhaaf nuti hin barbaadnu. Isaan immoo haa ta'u har'a sagalee uummata Oromoo ta'uu maaltu isaan dhorkee deebisa kanaaf akka kana fiiganii gama biraatiin immoo beekamtii kennaniif nama kanaaf. Dhageettii kennaniif uummanni Oromoo miliyoonni amma sana baay'atu dhaqee sirba nama sanaa laalee gama biraatiin immoo akka wanti sun dhageettii argatu miidiyaan adda addaa akka dubbatu godhaniif. Uummata Oromoo mootummaadhaan qawweedhaan ajjeefamuuf waa tokko hin jenne garuu asmaariin tokko gaafa gabbayee waa jedhu akka kana girrisuun kun Oromoo kana akkamitti ilaalchisa akka keetti akkamitti hubatte Dr. Ani sirba Teedii Afroo baay'ee jala deemeen dhaggeeffanne sirba ijoolleen kun baastees kan Oromoota isas namni naa ergee ture baay'ee jala bu'een dubbata akkuma dhaggeeffadhee waan isaan jedhan dhagaa jedhee gaafan dhaggeeffadhu wanti isaan jedhan I think isaan mootummaa kanarraa qeeqa ittisaa jiru malee sirba Teediifuu gahaatti hin deebisne by the way wanti isaan jedhan they are apologists of the national bourgeois warra har'a baala gizee ta'ee Oromoo qabeenyaaf aangoo of harkaa qabu kanatu sodaatee maraatee daddafee deebii kenne maaliif kun ta'ee seeti adda addummaan sirna Abiyyi fi sirba Teedii gidduu jiru tokko illee hin jiru. Abiyyis siidaa Minilik dhaabaa oola. Gara guddina keenya kan duriititti deebina jedha. Federaalizimii kana diignaa, Oromiyaa diignaa, Oromummaa balleessinaa, siyaasa eenyummaa balleessinaa maal jedha. Exactly wanuma Teedii Afroo bara baraaf jechaa ture. Wan haaraa hin qaban isaan. Har'a maal fidanii Itoorikaa gaafa jedhan yoo albamii isaa mataa argite mallattoo bataskaanaa qaba. Itoophiyaa tana nuyi qeeqnee jalaa burkuteessinaan amma Itoophiyaa fi Afrikaa walitti makuu Itoophiyaan Afrikaa akka taatetti. Jira miti Afrikaa akka Afrikaatti of ilaalanii hin beekan. Warra akkasiiti. Yoo deebii kennuu barbaadan sila Oromoo irraa ittisu gurbaa kana. Oromoo irraan ittisne. Waa'ee Oromoo waan dubbate irraa miti. Isaan rakkoon isaanii mootummichatu arrabfame. Nuyitu guddisaa jira biyya jedhaa jiru bar. Guddina fidaa jirra. Misoomsaa jirra. So maal jechuudha? They are only apologists of the national bourgeois, the Oromo elite. Okay, elitiif ittisan. Malee waa'ee Oromoo, in fact, isin caalaa nutu hojjechaa jira jechaa jiru bar. Isin waa'ee Itoophiyaa nun barsiistanii jedhee inni sirbinaani. Itoophiyaa nutu beekaa. Itoophiyaan ati dur baantu sun duutee jirti dhugaadha. Boo'icha keetti fufii jedhuun. Itoophiyaan inni baanu sun hin duune muummichi ministeeraa 4 kiiloo taa'eeti deebisee ijaaraa jechaa jira. Deebisee ijaaraas jira. Tokko. Kan lammataa Oromoon biyya kana Itoophummaa fudhatee Itoophiyaa of godhee fedhii isaatiin okay Itoophiyaa ijaaraa misoomsaa kaabboo mana hidhaa ta'uudhaaf ijoollee Oromootiin haa bitamtu biyyi kun jedhee gaafni fedhii isaa ibsatee hin jiru. Hattootatu walitti dhufee akka gareetitti qabsoo Oromoo irratti maxxanee qabsoo qeerroo irratti maxxanee aangoo qabate. Amma aangoon isaan harka waan galteef aangoo kana tikfachuudhaaf waan adda addaa haasa'u jechuudha. So jechuma barbaadanii so warri akka warra durii kuno kiinat keessa jiru miti. Sirbitoota jaarmiyaa jechuu ni dandeessa. Sirbitoota warra aangoo qabu tiif ergamu jechuu dandeessa. So waa'ee Oromoo irratti utoo dubbatan silaa bara meeqaaf hiriyoonni isaanii gaafa caaluunfaa wareegaman waa jedhu. Xisti bisin jenne hanga irraatti. Waa tokko hin jenne hiriyaasaati galaanaan fa'a.
isa bira ture gaafa inni ajjeefamu. Hanga har'aatti waan isaan dubbatan hin jiru. So Oromoo irraa miti kan isaan rakkoo Oromoo irraa dubbachaa hin turan hin jiranis. Now namni hunduu waa'ee siyaasaa irraa sirbuu qabaa hin jennu. Namni hin filata. Namni dandeettii qabu jira, sodaa kan qabu jira. Sodaataan waanuma jirudha. Sirna kam keessattuu, qabsoo kam keessattuu namni sodaatee cal jedhu hin jiraata. Namni kutatee immoo itti bobba'u hin jiraata. Sodaan rakkoo miti. Sodaatanii yoo cal jedhan gaarii. Sodaataan namni hanguma danda'uun qabsaa waan ta'eef jechuudha. Okay, akka Hacaaluun na galaafatu jedhee yoo cal jedhe namni yookiin immoo ani artistiidha siyaasas baay'ee itti seenuun barbaadu jedhee waa'ee siyaasaa kanarraa goree yoo jiraate ani haadhan sooruun qabaa ijoollee guddisuun qabaa ani waan akkanaa keessa seenee jara wajjin wal dhabuun fedhuu namni jedhus yoo jiraate waanuma understand godhamuudha kun haga dandeettii isaa qabsaa waan ta'eef namni ammoo so sodaan yoo jiraate yaa sodaa hedduutu jira because mootummaan ajjeesa okay hin darara hin hidha biyyaa si baasa maallaqa keessaa hamaa mana keessirraa fudhata lafa keessirraa fudhata so kana sodaatanii warri cal jedhan jiru quuqama hedduu akkuma nama hundaa of keessatti qabaatanii akkuma namni hunda birookiraasii keessa jiran gaafa itti haasoftu waa'ee Oromoo haasa'u waa'ee Oromoodhaaf dhimmamu garuu gadi ba'anii dubbachuun rakkoo ta'a. Barattoonnis akkas jiru so sirbitoonni yoo akkas ta'an ani understand nan godha. Hundi qabsaawaa ta'uu hin danda'u. Irraa hin eegnus silaa ta'e ta'uu qaba. Gaafa hubatanii ofii isaaniitii conscious ta'anii ka'anii numa qabu. Hangasitti garuu dadhaboonni yoo jiraatan I will understand. Namoonni biroo immoo artistoonni biroo jara kanatti siqanii waa bu'aa irraa buufachaa jirantu jira. Okay? Qabeenya ittiin argatu, lafa ittiin argatu, gargaarsa adda addaatti argatu, liqii baankiitti argatu, investerii warra ta'antu jira. So warri kun immoo mootummaadhaaf apologist ta'anii gadi bahanii mootummaa kana faarsuu warra faarsee bulaa ta'anii jechuudha. Warri kaan karaa social mediaatiin faarsaa, warri kun immoo artistiin immoo karaa sagalee isaaniitiin taalentii isaan qabaniin mootummaa kana faarsu jechuudha. Yeroo adda addaatti ijoolleen kun waan dhimma Oromoo irratti haasa'anidha. Garuu waa'ee Oromoo irratti warri quuqama qabu bifa lama qaba. Tokko sabaaf quuqama. Hanga sabni keenya aangoomee fedhii isaatiin buluu jalqabutti faayidaan isaa tikfamutti qabsoon galman geenye warra jedhee falmutu jira. Lakki hanga taatellee eliitiin Oromoo aangorra bahee jira. Qabeenya argatee jira. Kanaaf waan kana akka salphaatti ilaaluun qabnu jara kana tiksuu qabna utubuu qabna warra jedhu jira. Quuqamni akkanaa sabboonummaa warra burjua sabboonummaa warra eliitii warra leellisuudha. So sabboonummaa Oromoodhaaf gaafa dubbattu quuqamni kee sabaaf kan ta'uu danda'a yookaan immoo eliitiif garee ammoo qabate. Illee kana keessa otoo hin baane galatoomi Dr. Addaansi Dhaabuu kootiif waan wal qabatuufi gareen tokko qawween haa callisuu ka jedhu tokko ture. Gidduu kana immoo waan gareen sun oofu Feesbuukii kanarratti babbaasanii oofuu jiranii mana fa'aa dantaa adda addaatiif waan deemaniif. Qawween kun sababa ka'eef qaba. Qawwee kana warra qawween akka ka'u taasisee fi warra dantaa uummata Oromoo irratti fuuldura dhaabbatee waraana kana dhiibaa jiru warra rakkoo geessisu dhukaasni qawwee haa callisuu ka jedhamu jira. Qawween Feesbuukidhaanis hin callisu waan ka'eef qaba. Sababoonni qawween irratti ka'ameef maaliif akka qawween kun ka'e maaliif akka qawween dhuka'e maaliif akka dhukawwee gale mirga sabaa eegsisuudhaaf gaafiin karaa tolaa deebi'uu dinnaan humnaan biyya ofii irratti abbaa ta'uudhaaf qawween kun ka'e. Namni wal gurmeessee halkan tokkotti ka'ee qawween haa callisuudhaanis immoo qawween haa callisuudhaanis qawween hin callisu. Gaafiin bu'uuraa maali? Yoo qawween kun akka callisu barbaade
warri mootummaa bira jiranis ta'e fakkeenyaaf amma Shimallis Abdiis achirratti argamee waamicha godhee ture. Yoon barbaade Jaal Abdii fi marroo bira dhaqee dubbisuu nan danda'a aga jedhutti haasa'amaa ture. Nama koottuutiin nu dubbisiidha miti gaafiin Oromoo haa deebi'uudha malee. Gaafiin Oromoo maali? Gaafiin Oromoo maaliif qawween ka'e? Rakkooleen geessifamaa turan rakkinni aga har'aatti dhalate kun furmaanni isaa otoo fala isaa lafan kaayin adeemsa isaa lafan kaayin qawwee naa callisuu qawwee nagaan Oromiyaa taabuudhaanii halkanii guyyaa Facebook irratti qawwee addaan cabsanii suuraa aayaadhaan qawwee addaan cabsanii kaa'uudhaan qawween callifamu ni jira. Gidduu kan ammoo kan mul'achaa jiru hundumti isaanii lafoota adda addaa dantaa wayii ka Facebook irratti Jawaar baasee argisiisaa jiru tokko arguutti jirra. Fi fakkeenyaaf warra ammaa sirbootaan wal qabatee deemaa jiran kunis dantaa akka sanaan wal fakkaatu wayii natti fakkaachuu jira. Walumaa galatti warri Facebook irraa paarsee bulus yoo ta'e warri bifa adda addaatiin gurmaa'ee jiru. Warri immoo waan itti jedhanii beekamtaniirtu beekumsa qabdu namni sin beekeraa sirbitanis waa jechuu dandeessan jedhu. Warri immoo gurmaa'ee si qawwee callisiifna jedhee bifa dargaggootiin wal ijaaree akka adda addaatti jiru. Rakkoon gaafii Oromoo dursa gaafiin Oromoo maali? Maaliif qawween ka'e? Maaltu rakkoo kana fide? Isa kanammoo tokko lama sadii bifa ittiin deebi'u irratti dhuguma Oromummaa itti dhaga'amte bifa ittiin waraanni bilisummaa Oromoo har'a qawwee hidhatee jiru kun deebifamutti gaafii uummataatiif deebisuudha malee bifa akka kanaatiin walii gadi sadarkaa adda addaatti gurmaanii burjaajii uummata keessatti fidu uummanni immoo nagaa dhabee inni kaan qeesaa irratti reebamee salphate amma mana hidhaa keessatti galchanii yeroo akka sanaan maafiyaa wal gurmeessee magaalaa Amboottis haa ta'u kallattii adda addaatti iddoo adda addaatti rakkoon kanaan wal qabate hedduun ummata keessa dhokata wanta akkasii dhaqee warri diina kee ofirratti ilaaltu dhaqxee ummata keessatti rakkoo walii walirratti dhufuu danda'a. Qeen Oromoo olamaa badii kana hunda ta'uun bakka silaa dubbatanii dubbii furuun danda'amu otoo jiru aga dhaqee qaalaa seenutti of ilaalaa mootummaan kun immoo beekumsuma isaanii hubannoodhuma isaanii amma kana mee walumaa gala waan kanaaf kana fakkaatu irratti daqiiqaa kurnan tokkotti nuu cuunfiti gaafii ijoo biraa qabna dhimmaarra wal geenyee fi kanuma ayyee dhugaadha dubbiin qawwee callisiisuu kun haaraa miti yeroo adda addaatti haasaa nereetivii adda addaa uummatu beektaa gaafa raafaman Oromootti siqaniiti Oromoodhaaf akka nagaa dhimma nageenya Oromoodhaaf akka dhimmaman agarsiisuu barbaadu. Gaafa raafaman, gaafa sodaatan, gaafa jarri jibban isaan jibbaniin amma faa warri Itoophiyaa jedhee isaan jala deemaa ture sun irraa garagalee kunoo sagalee sargatee karaa Teedii Afrootiin isaan raasaa waan jiruuf gaafa akkanaa Oromootti siqanii waan tokko tokko jedhu. Again Oromootu aangoo harkaa qaba. Wal dhabbiin abaawoo wajjin jiru wal dhabbii obboleeyyaniiti. Obboleeyyan wal ajjeesuun qabdu. Nuyi obboleeyyanii mari'achuu qabna. Qawwee callisiisnee lafa kaawwannee mari'annee wal jabeessuu qabna kan jedhu haasaa akkasii taasa'u. Haasaa akkasii haasa'uun kun beekanii goomsuudhaaf. By the way, wanni itti amanan hin jiru isaan. Har'a kana godhanii they can get away with it. Then bormoo waan biraa sitti haasa'u. So haasaa baraati amma. Haasaa baraa. Kana waan akkanaa kana duris jechaa turan. Gaafa waraanni wayyaanee gara Dabrasiinaatti dhiyaatee ture sanis peace has no alternative kan jedhu peace has no alternative. Nageenyi waan bakka isa dhumaati filannoo isa dhumaati. Nageenyi barbaachisaadha.
wal falmuun wal loluun barbaachisu kan jedhu duula jajjabaatu ture akkanumatti. Akkuma warra no more jechaa ture sanatti peace has no alternative. Har'a immoo kunoo dhufanii qawwee callisiisuu warra jedhan. Ijoollee nu biraa galtee warra sanyii fa'aa wajjin galan fa'aa kana walitti qabaniiti waan kana hojjechiisaa jiru amma. Qawween haa callisuu kan jedhu. Waa'ee Oromoo gaaffii Oromoo isaan dhimma itti hin qaban waan sanirra. Waa'ee gaaffii Oromoo, gaaffii sabootaa, gaaffii uummataa, gaaffii mirgaa isa keessa hin jirtu warri PP aangoon isaan harka seenee jira. Tooftaadhuma aangoo sana harka isaaniitti hambifatan guyya guyyatti barbaadaa oolu. Tooftaa sana keessaa immoo karaa miidiyaatiin overwhelm gochuudhaan haasaa tokko fidanii ajandaa tokko fidanii miidiyaa irratti bobbaasuudhaan inni akka fudhatama argatee uummata duratti waan biraarraa akka yaadni isaa miliqu gochuudhaaf kan godhu. So uummata goomsuudhaaf har'aaf jechuudha. Dura of goomsu beeki. Warri kun hin beeku. Dhugaa jirtu hin beeku. Waa'ee gaaffii Oromoo irraa bakka san hin jiran isaan. Silaa gaaffiin Oromoo dubbii isaaniif taate gaaffii qeerroon kaase gaaffii Lammaa Magarsaa lakkaawamee nutti kenname imaanaatu nutti kenname gaaffiin deebisuu qabnu ittiin buuneeyyuu jechaa ture. Tokko lama jennee deebisuu qabna ittiin buune hin jalqabne jechaa ture. Beektaa? Sila waa'ee gaaffii Oromoo bira deemanii waboo dhiisi, abaa'oo dhiisi, qabsoo seenaa qabeessa kana dhiisi. Qabsoodhuma gaaffilee xixiqqishoo qeerroon kaasee sanu sila qaata deebisanii aangoo isaanii tottolfatanii bakka deemuu danda'u turan. So waa'ee gaaffii Oromoo, waa'ee gaaffii sabootaa, waa'ee mirgaa rakkoo bu'uuraa hiikuu kana keessa hin jiran isaan tapharra jiru. Taphni sun, qumaarri sun aangoo ammaaf isa harka isaanii galchitee jirti. Akkuma saniin itti fufuu barbaadu. Maal jenneeti? Haasaan jabduun baras turte, haasaa qeerroodhaan geggeeffamtu turte. So isa fudhannee as geenye. Amma immoo haasaa biraa barbaadu qabna. Because har'a jarri nutti kakka'aa jiru waan ta'eef har'a kanaan fayyadamna borummoo ajandaa biraatu humna. So akkasitti itti deemna. Kun abshaalummaadha isaaniif, abshaalummaa siyaasaati. Gaafa waa'ee rakkoo bu'uuraa hiikuu haasoftu maal siin jedhu seeti anaan. Ati siyaasan beektu dhiisii. Siyaasa dhugaa maal jechaatiin dhugaa haqa maal jechaa hin hojjetamu akkasii miti. Maaliif hin dhiisne? Ati nama dhugaatii, nama seeraatii, nama haqaa irratti haasa'uudha. Waa'ee mirgaa siyaasni akkasii miti. Siyaasni waa'ee aangoo akkamitti of harkatti galfatanii of harkatti jiraachisaniiti kan jedhu. So bakka hin jiran jechumaaf hin jedhe aangoo of harkaa qabna. Aangoo sanii fayyadamnee qabeenya harkatti galfanna, qabeenya harkatti galfanna, biyya harkatti galfanna. Kanatu abshaalummaadha, kanatu sabboonummaadha, kanatu oromummaadha. Jarri kaanis karaa dimokiraasiitiin miti olaantummaa kan argattee biyya bulchaa turte. Nuyis karaa dimokiraasiitiin miti, karaa haqaatiin miti. Karaa akkanaatiin abshaalummaadhaan Oromoon olaantummaa isaa argata kan jedhu. So beekaniit kana godhu. Kanaan ala immoo yoo jalqabani waan danda'an hin jiru. Laal gaafa waa'ee rakkootti galan maal jedhu? Cunqursaatu jira malee gabrummaan hin jiru jette. Agartee? So akkas yoo taate egaa maaliif qabsooftu isin? Warra qaamolee Oromoo adda addaa wajjin maali adda addummaan keessan? Maaliif immoo PP ofiin jettu? Maaliif siyaasa eenyummaa dhiisneerraa siyaasa biyyoolessaa hogganna maaliif jettu? Eenyummaa irratti hundooftanii maaliif as dhuftanii obboleeyyan jettu? I think wanti deebiin isaaniif kennamuu qabu tokko Oromoon obboleessa OPDO irraa hin qabu. OPDO'n obboleessa Oromoo ta'uu hin dandeessu. Okay? Gantuun obbolaan taatu, obboleessa hin taatu. Obboleeyyan hin qabu. OPDO irraa, PP irraa obboleeyyan hin qabu. Warri kun duris gaafa ergamaadhaa nuyi jedhan maal jechaa turan? ABO irra kan Oromootti dhiyaatu warra TPLF ture, warra jechaa turedha. Har'a immoo nutu Oromoof dhiyoodhaa jedha. Well, Oromoon immoo kan ajjeefamaa ture, kan duguggaan sanyii irratti geggeeffamaa ture, kan sirna duriirra caalaa
eenyummaa kee balleessinaa, oromummaa balleessinaa, oromiyaa diignaa, sirna federaalizimii sabdaneessaa jedhu kana diignaa warri jedhu kuni okay, obboleeyyan Oromoo ta'uu hin danda'an. Aangoo impaayeraa qabatanii, aangoo sanarraa risoorsii impaayeraa qabatanii Oromoo irratti bobbaasaa warri jiran kun diina Oromooti. Kaabboon mana hidhaa kan tajaajilu warra isa hidhani malee uummata hidhamee miti. Uummata hidhame walitti qabee tasgabbeessee sirna irratti ijaaree itti gaafatamummaan isaa warra isa hidhaniif. So amma biituun mana hidhaa sabaaf sablammootaati waan taateef abbaan achi koru hundi uummatoota miti kan tiksu. Okay? Uummatoota tiksuurra uummatoota walitti qabee hacuucee akka saxlat jettee bitamtu kan godhudha. So kanaaf obboleeyyan hin qabnu qawween ka'ee waan ka'eef qaba. Qawween sun bilisummaadhaaf ka'ee biyyaaf ka'ee biyya isaanii biyya ofii deeffachuuf ka'ee biyyi immoo ammas harka diinaa jirti. Diinni kun afaan Oromoo dubbata ta'uu danda'a. Diinni kun har'as diina caalu inuma fira fakkaatee obbolaadha jecha akka isaan irratti hin qabsoofne afaan si qabachiisuuf uummata Oromoo goomsuu burjaajessuuf yaada bilisummaa isa keessaa balleessuuf bilisoomtetta jedhanii akkasitti itti deemaa waan jiraniif diina caalutu nu mudatee jira. Ana dubbisanii rakkoo Oromoo furanii jechuu miti. Marroo dubbisanii rakkoo Oromoo furanii jechuu miti. Maal dubbiidhaaf yoo ta'e walgahii Taanzaaniyaa irratti mari'achaa turan bara. Warra hoogganaa wajjin taa'anii mari'achaa turan. Akka nama yaadutti ammas wal qunnamtii qabu hin haasa'u. Rakkoon keenya rakkoo kanaa miti. Yakkamtoota beektaa? Yakkamtoota duguggaa sanyii geggeessanii warri kun. Warra kana wajjin hin haasa'amuun warra kana wajjin dhiisii muummicha isaaniitu aan dubbisuu hin fedhu because dhiiga of harkaa qaba uummanni kun. Jarri kun dhiiga of harkaa qabu. So warra duguggaa sanyii yakka jajjabaa hojjete kana wajjin taa'anii haasa'uun Oromoo arrabsuudha dhugaa dubbachuuf. Bilisiginnaa wajjin taa'anii haasa'uun dhiiga ilmaan Oromoo irratti taphachuudha. Dhiiga hiriyoota keenya wareegaman irratti taphachuudha. Namoonni meeqa har'aa biyya isaanii dhabanii biyyarraa bahanii baqatanii rakkachaa warri jiran. Baqqalaa Garbaa ilmi isaa hin du'e dheengadda. Bara kana hunda rakkachaa ture. Ijoolleen kun gaafa inni dararamaa ture mana hidhaa ture isa wajjin rakkachaa turte. Har'a gaafa gurbaan isaa du'u deemee awwaallachuu hin dandeenye. Dhiiga nama akkanaa okay, irratti taphachuudha. Taphataati kun. Isaan wajjin wal dubbisuun haqa keenya gadhiifnee maaloo Oromootu wal waraanaa jira qawwee haa callisiisnu jechuun hiikkadhaa jechuudha. Hiikkadhaa nutti galaa. Nu wajjin ta'aatii diina biraa diina aangoo tana nu harkaa saamuuf jedhu tana ofirraa lollaa. Tokko qabsoon Oromoo qabsoo aangoo barbaachaati miti. Aangoof silaa taate gobanaan aangoo harkaa qaba ture bara. Minilikiif hojjechaa ture. Oromoon hedduun mootummaa Haayile Sillaasee tajaajilaa ture. Oromoon hedduun mootummaa Dargii tajaajilaa ture. Dhiigaan yoo ta'e immoo Haayile Sillaaseenis Mangistuunis hundi kun Tasfaayee Diinqaanis Oromoota turan. Okay? So aangoo qabachuu waa'ee aangoo qabachuuti miti gaaffiin Oromoo dubbiin sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran dubbii mirga sabaati. Okay? Mirga sabaa hin kabajamu hin kabachu. Sirna isaan irratti olaantummaa aadaa tokko irratti hundaa'e irratti ijaarame sana hin kaastamoo hin kaastu. Sun immoo hin kaane waanuma beeknudha waan uummataan ittiin goomsan kana dhiisuu qabu jedheen amana. Dararaan har'a deemaa jiru kun kan itti jabaate maaliif yoonaan jette irra caalaansaa filannootu dhufuuf deema jedhanii yaadu. Filannoo kanarratti waa goggodhaa jiru.
kan naannoo Amaaraa isaan jalaa galte jechuudha. Tigraay akkuma beektu lola waraanaatiif deemaa jira. Oromiyaatu isaan hafee Oromiyaa kana keessa ammoo wabootu lolaa jira. So waboon kuni keessattuu kan humni giddugalaa kun Finfinnee marsee waan jiruuf gaafa filannoon geggeeffamu ijji addunyaa isaan irra waan jiraattuuf warra kanaaf rakkoo uumuu danda'a. Asirraa yoo dhukaasni ka'e duraan himatanii jiran waboo Finfinnee marsitee jirtu giddugalaa kana fixnu malee wal filannoo kanatti hin deemnuu jedhanii ka'an. Kun fulbaana keessa jalqaban waan kanatti qophaa'uu kan jalqaban. Fixuu hin dandeenye amma maalitti deemu ummata hiikkachiisuu yaada qabsoo kana isarraa hiikkachiisuu goomsanii san boodammoo ijoollee amma akkuma beektu dirooniidhaan rukutaa jiru qaama humna giddugalaa kana akkuma beektu bakka amma jiru kanatti boqonnaa amma jiru kanatti waraanni jabaan waboon qabu kan jiru giddugalaa irratti wal dorgommiinis lollis kan jabaachaa jiru achirratti. So filannootu dhufaa waan ta'eefi giddugala kana Oromiyaa kana waboorraa qulqulleessuu qabnaa, uummata hiikkachiisuu qabnaa kan jedhu irraa ka'aniiti dararaa akkanaa godhaa jiru. Haasaanis sirbis wanti akkanaa kan deemaa jiru. Waa'ee filannoo sana wajjin wal qabatee jeequmsi akka hin jiraanneef Oromoon dorgomee isaan irraa aangoo fudhata jedhanii yaadan hin beeku. Garuu kan yaadda'an jeequmsi jiraatee filannoo keenya akka fudhatama dhabsiisuuf deemu akka fudhatama dhabsiifne itti qophaa'aa turan yeroo hedduudhaaf. So kanumatu deemaa jira. So Oromoon ammas filannicha digital goon irraa as jechuu jiruun bari waan digital goon irraa karaa digitaalawaatiin akka filatamu gochaa jirra. Sisteema akkasii qopheessine irraa waan jedhan tokkotu deemu jira. Eenyu akka sana taa'ee isaanii fi eeguun beeku leenjii ammamiit akka immoo achi keessatti jirus hin beeknu. Isaan miti biyyootuma guddatan keessatti iyyuu filannoon karaa digitaalawaatiin ta'ee haga ammaa sirnaan deemame baay'ee isaan argine. Suni maallaqa irraa gurrachuudhaaf warra Awurooppaa irraa maallaqa gurrachuudhaaf kan jedhu digitaala goone maallaqa barbaada. So maallaqa irraa qicatu kanu. Galatoomi Dooktar haala gaariidhaan dhimmoota sanarraa waa tokko jenneerra. Haa ta'u rakkoonni jajjabduu qabna otoo gara impaayiraayyuu naqinii garuma mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti rakkoo wal dhabdee gufuu hanqinoota iftoominaa fi yeroo ammaa kana daran cimaa ta'ee jira. Wal dhabdee gaafansiin jedhu jaarmiyaa abaaboo biyya alaas ta'ee dirree keessatti nam tokkeen yookaan nam lameen waliigalee yeroo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo unkuteessee miseensi deeggartoonni jaarmiyaa kanaa akka irratti hirmaatanii hojiin hojjenne godhantu jira. Gufuulee gurguddootu jira. Gufuulee gurguddoon kun beekta yoo ta'e miseensota 90 yookaan qondaalota koree hojii raawwachiistuu ta'an 90 waliin rakkoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jira. Shiratu deemaa jira. Shiroota deemaa jiran kanaaf furmaanni haa godhamu jennee hoggansatti xalayaa barreeffanne. Xalayaan sun nuun deebine. Xalayaan sun nuun deebine haga ammaatti hanqina iftoominaati. Kana gaafan jedhu gaafiin kun gaafii bu'uuraati. Rakkoo hoggansaa tokkummaa fi kallattii qabsoo irratti xiyyeeffanne wanta kana sirnaan hubachuu waan barbaachisuu fi uummanni Oromoo illee sirriitti beekuu waan barbaadu akka barbaaduu fi iyyanni nuti qabxii 10 qabu 1 2 3 4 5 jennee aga 10 furmaata isaa wajjiniin dirreetti arganne. Hogganatti arganne. Hogganni sun garuu waan sana deebisee ilaaluu hin dandeenye. Kana sababni godhamuuf murni wal fakkaataan, murni xiqqoon wal fakkaataan
laga tokkotti ganda tokkotti bakka tokkotti dhalatan zoonii tokkorraa qofa wal gurmeessan biyya alaa fi biyya keessatti ta'anii mooraa qabsoo Oromoo diigaa jiru. Qabsaa'onni gameeyyii gurguddoon dirree qabsoorraa dhageettii dhabanii qabsaa'onni kichuun kaleessa OPDO keessaa baatee dhufte dirree qabsoorratti galtee hattuu gantuu warreen ganan warreen hatan yeroo jedhamutu dhaga'amaa jira. Qajeelaan namni jedhamu hattuu jedhee yeroo nu arrabsu argine. Qajeelaan hattuu jedhee nu arrabsuudhaaf tokko diinagdeen aga har'aatti waggaa 3 guutuudhaaf waggaa arfaffaa keessa jirra funaannee jirru ummanni Oromoo miseensonni jaarmiyaa ABO keessa jiran hundi isaanii miidiyaa kana laalan ragaadha. Gaaf tokkitti diinagdee amma kanaatu dhufe amma kana hojjettan jedhee odiit godhamee namni odiit godhee diinagdee haga hammaatti miseensaafis koree jiraawwachiistuuf illee dhiyeessan jiru. Kan diinagdee irra deemee funaanaa jiru isaani. Hanni diinagdee irraa immoo abalurraa horiin akka kanaa akkaawuntii abaluutti darbee jedhamee haga ammaa ragaan dhiyaate hin jiru. Sobni yeroo irra deddeebi'amee dubbatamu dhugaa fakkaata. Diinagdeen isaan akkaawuntii namaarratti galcha warra hattuudha jedhaniin kun hin jiru. Garuu kan horii funaanee aga har'aatti odiit koree jaarmiyaa ABO keessa waggaa 3 fin ture. Waggaa 2 wayi fin ture. Isaan wajjin itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaa kan miseensota deeggartoota jaarmiyaa kana keessaa guutuu ijaare tokko tokkoon dubbisee miseensa godhe ana. Ummata kana fuuldura taabbadhee doon sobu. Ani kanan hojjedhe dantaa koo otoo hin taane dantaa qabsootiif. Gaafan biyya baqaa keessa jiru irraa kaasee sadarkaa dippiloomaasiyaatti hojii gurguddaa hojjetamee jira. Horiin achirraan fudhatame iftoominaan koree hojii raawwachiistuu dirreetiifis gale aga ammaatti hin jiru. Mallaqni dhufus meeshaalee adda addaa argatanis waan argatan ofumaa namootumti lama dhoksanii kan deemantu jira. Tokko horii waggaa 3 guurame gaaf tokkitti odiit godhanii namatti agarsiisanii qaban. Hattuun eenyu akka ta'e hattuun kan odiitiin goone kan horii uummata irraa funaaname miseensa irraa funaaname tokko lamaan kan odiit godheetoo kan namatti hin himnetu hattuudha. Amma maallaqa doolaara 300, doolaara 400, doolaara 500 guuramee jennee himna. Garuu doolaarri ammi guurame kun dirree qaqqabee gaafa akkas jedhamee koreetti nutti illee himame warra horii guureetti kennetti illee hin himamne. Yeroo tokko horii akkasiitu miliyoona amma kanaatu iddoo akkasiitti bade miliyoona amma kanaatu iddoo akkasiitti bade yeroo jedhamutu dhaga'ama. Horii bade jedhamu kana ragaan dhuguma mootummaan qabachuu fi qabachuu dhabuusaa wanti mul'ate hin jiru. Cinaatti mafkatanii mootummaa fi yookaan namootatti qabachuu danda'u. Odiiti isuma kana immoo isuma bade jedhamu kana immoo iftoominaan miseensotaaf yookaan koreedhuma hojii raawwachiiftuudhaaf haga har'a ammaa dubbatameen beeku. Warri akkasii otoo ati dhugaa qabdu miseensi 90 nam tokko himate nam tokkitti jaarmiyaa kana hunda harkatti galchee koree hojii raawwachiistu nama 90 barreessee nama tokko himate deebinuu deebisuurra gabbayee marroon nu arrabsee jechuudha. Amajirratti kaleessallee gadallee gabbayee ammallee suman kana dura jedhe sanan jedhaa jechuun jira. Isuman kana dura jedhe maal gootuudha? Kun tokkoffaatu fi uummata Oromooti. Uummata Oromoo tuffachaa qabsaa'uu fi hin danda'amu. Kana gaafa jennu warri uummata Oromoo tuffatu uummata kanaan bilisan si baasa yoo jedhe garaagarummaan isaa warra kana duraarraa qaban maali? Maal jedha beektaa Oromoon gaafa mammaaku jibicha korma ta'u golatti beekuu jedhan.
jibicha korma ta'u golatti beeku jechuun kan ummatichaaf ta'u sasumatti argina. Kan har'a gaafii uummataan dhageenye dantaa ofii fedhii ofii malee kan miseensi waan dubbate hin dhageenye dhugaaf soba hadda baasee itti dhufee hin gaafanne nama maayikii qofaan dubbatu wanta ta'ame maaltu ta'e jedhee otoo sin gaafanne namni isatti dhiyoo jiru tokko namni hinni ergatu tokko isaan lamaa yoo walii galan dhimmi sabaa gatii akka hin qabnetti fudhatu isa kanatu bilisummaa Oromoof Oromiyaa naa fida jedhee heeguun baay'ee ulfaata. Kabiraa qajeelaan itti gaafatama diinagdeeti. Damee dantaa alaa silaa damee dantaa alaa jaarmiyaa akka ta'uu danda'u nama damee dantaa alaa fi damee ijaarsaaf hawaasarra hojjetudha. Namni ijaarsarra hojjetu yookaan jaarmiyaaf siyaasarra hojjetu jaalbooree lammiiti. Jaalbooreen ofirraa dhiibanii gara biraatti deebisanii nama diinagdeerra hojjetu itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaa godhan seerarra waan hin jirre. Seera maaliitiin yookaan ulaagaa maaliitiin akka booree dhiibanii qajeelaa damee dantaa alaarra ka'an namaan galu. Seerarra hin jiru abbaa diinagdeeti. Itti gaafatama kan qabu ga'umsa illee kan qabu ayyoota wajjinillee haasa'ee akka ayyuu tokkotti hubata kan profeesaroonni doktoroonni wajjin haasa'anii hojii fi hubannoon siyaasaaf ijaarsi inni qabu bilchinni inni qabu kan irraa mul'atu booredha. Yoo garee fi murna walitti aantu kan waan jettee walii fudhattu qofa fudhatanii gara tokkoon deemanii akka waan namni gandummaa wal ijaaretti faayiroo haasamutu jira. Ganda tokko keessatti wal guurtee dhugaa sabaa dhoksitee diinagdee dhufu odiitiinsaa dhokatee diinagdeen akka har'aatti waggoottan arfan kanaaf guuramaa jiru gaaf tokko gabba'amee odii ta'een beeku. Yeroo tokko gaafii gaafanne diinagdeen odiitiin taa'uunaan gabba'aniiti miidiyaa piippiin dhageessu irratti iddoo akkasitti maallaqa ammasii ergine iddoo akkasitti maallaqa ammasii ergine jedhanii odiit godhanii miidiyaa hawaasarra gadhiisan. Namoota bilchinni amma sanaa jalaa bade irraa bilisummaa Oromoo fidu jedhanii eeguun ni ulfaata. Hanqina hoggansaatu jira. Hanqinni hoggansaa hoggansi tokko hawaasa isaa ka dhaggeeffatu dhugaa ka dubbatu calliseetuma hattoota maalota jechuun hattuun kan maallaqa guuramaa jiru kana miseensaafis ta'ee koreef miseensonni gareen jiran maallaqni kun irratarra darbaa jedhu maallaqni irratarra darbitu xiqqoo maallaqni guurame jedhamu guddaa maallaqni sun bakka sana qaqqabuu dhabuudhaa fi qaqqabuusaa immoo kan irraa mirkaneeffatamee koreen irraa walitti haasa'amee dubbatamu tokko hin jiru. Tokkoffaa nama dameensaa dameen inni jaarmiyaa biyya ga'umsaaf yoo ta'e booree lammiitu caala qajeelaa Siraaj. Qajeelaan nama kaleessa qabsoottis makame nama kaleessa qabsootti makame darbees immoo nama dubbateellee nama amansiisuu hin dandeenye nama ga'umsallee itti hin qabne garuu gaafa afaan bal'atee nama arrabsu nama guddaadha. Mee waan inni jedhu nu dhageessisi asirraa kaanee waa tokko dubbachuu barbaada. Hojjetamu waan ifa galaa waan namni kamiyyuu argu erga dinagdeen immoo dhufee dirreerra ga'ee booddeellee karaa miidiyaa keenyaa irratti biyyoolessaallee walii dabarsuutti jirra jechuudha. Egaa har'a xiqqoo ishee wanti wal yaadachiifnu yoo jiraate namuu beekaa namni mana kana keessa jiru namni sagalee kana dhagaa jiru hunduu har'a eessa akka geenye inuma beekaa jechuudha. Biyyattiin illee maal keessa akka jirtullee inuma beekaa. Kanaafi waan tokko yeroo deemuudhaa agarra. Hannatu jira. Hanni kun immoo maal inni maqaa waraana bilisummaa Oromoodhaan dhaate ammayyuu kan maallaqa akkas akkasii fuunee waraana bilisummaa. Hannatu deemaa jira jedhe. Hanni nuti miidiyaa amma ittiin dubbachaa jirru kana miseensota gaafa isaan ari'an jechuun gaafii isaanii deebisuuf didan
wal gurmeessineet miseensi faca'ee akka halatti badee hin deemneef waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu qabna, dirqama qabna jenna. Karaa nuti jenneen qofa godhaadhaan namicha faannoo wajjin gabbayee hojjetu gaafa barbaade faannoo dimokiraatawaa jedhu gaafa barbaade dimokiraatawaa jedhanii hojjeta wajjiniin hin hojjennu. Oromoon hayyoota hedduu qaba, beektota hedduu qaba, koree hedduu kan ta'uudhaaf hojii jaarmiyaa kana hojjechuu danda'antu jira. Dippiloomaasiin harka nama tokko, diinagdeen harka nama tokko, jaarmiyaan harka nama tokko, miidiyaan harka nama tokko, gaazexaa maqlacaa yookaan gaazexaa ittiin baasan harka nama tokko. Nama tokkotu hojjechuu jira. Kan ammoo miseensonni hiyyachaa jiru. Rakkoon namichi kun geessisaa jiran fura jennee gaafatti barreessinu gaafii nuti barreessineef deebiin hin deebine. Olaantummaa isaan qofti murnaan walitti dhufanii ani gandaan jedhuun ganda bakka hin buutu, gandi warra kana bakka hin buufanne. Gandi sana keessa ayyuu jira, beektota jira, dhugaa kan beekantu jira, bakka hin buufanne. Hanna gaafa jedhu waraana bilisummaa Oromoo gargaarree horii dirreetti erginee jenne malee hin anneen jenne. Hinnu isa maalii namanna? Inni maal akka ta'eef amanna? Nama gaafii namaan dhageenye, nama maal jenneetitti ergina? Kanaaf nuti ammas gurmoomnee jirra, waraana keenya ni gargaarra. Maallaqa funaante sana dirreetti funaante wajjin odiit godhii, jalqaba isaa odii ta'a godhu. Kanaaf qacalummaan hooggansaa akkasii kun doorsisoo adda addaa fa'aa yeroo dubbatantu dhaga'ama. Maaliif akka nu doorsisuu barbaadaniif naaf hin galu. Doorsisoo gurguddaa yeroo isaan dubbatantu dhaga'ama godhu. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo hooggansoota silaa namoota ga'umsatti qaban, na'umsa muuxannootti qaban, namoota dirree qabsoo keessaayis waggoota dheeraa turanii fi gameeyyoota qabsoo ta'an hedduun otoo jiranii warreen walitti dhiyoo jiran wal fakkaatan namoota shanjaa iddoo tokkotti qabatanii koreerra aannee waa murteessinaadhaa fi biyya alaattis warra wal fakkaatan murna wal fakkaattu walitti funaananii yeroo ittiin showuu agarsiisantu jira. Arraba nama arrabsuun dura attuu gantuu namaan jechuun dura ragaa qabatamaadhaan horiin isaan funaanan horiin namni immoo fakkeenyaaf akkaawuntii koorratti nama galchee nama tokko natti fiduu danda'u yookaan dhaqee kanan maallaqaan irratti fidee abaluu irratti akkasii jedhanii ragaa qabatamaadhaan fiduu danda'u. Isaanitti garuu maallaqni gale ragaa qabatamaadhaan kan miidiyaa irratti ibsineet odiit godhanii too maallaqni odiit godhamuu qabadha. Maallaqni waggoota meeqa funaaname? Maallaqni guyyaa tokko odiit ta'een beekamu buusuu isaa dhageenya malee karaa inni funaannamee dhumu bakka inni itti darbu iddoo akkasitti horiin qabame iddoo akkasitti akkas ta'e gaafa namni callisee dhiisu wallaalee si'anii nama arrabsu. Biyyoota adda addaa keessatti dippiloomaasii hojjannee maallaqni funaanamee jira. Mootummoota irraa dhaqanii horii funaannachuu danda'u. Meeshaa adda addaa galchuu danda'u. Waan adda addaa hojjechuu danda'u. Garuu aga har'aatti hoggansi dirreerra jiru qixa isaaniitiin hin beeku. Ganda warra soddaatti goruu danda'a, gurgurachuu danda'u, beeksisuun isaaniif araama. Hagam yoomii wal jalaa dhokatee qabsoon akka geggeeffamu nama tokkee fi nam lameen marroo fi jireenyaa qofatu qabsoo Oromootiif bakka bu'a yoo ta'e inni kan biraa isaan faana qabsaa'aa jiru kun qabsoo Oromoo keessaa qoodan qabu yoo ta'e namoonni lamaan kun akka barbaadanitti itti taphatu qabsoo Oromoo yoo ta'e kuni qabsoo sabaa otoo hin taane qabsoo garee qabsoo murnaati. Ani akka waliigalaatti kuni wantoota nuti keessa turre akkanan irraa dubbachuu jiru. Egaan isaan nu arrabsuu turan. Kan gabbaanii maaliif namni kun gurmaa'ee waraana isaa gargaara. Bittinnoomne amnuure dirqama qabna waraana keenya gargaarudha. Nama sitti gumaachuu, diinagdee sitti gumaachuu, yaadas gumaachuu fi dirqama qabna. Oromummaan nu kenna. Qabsoo kana isaa hin eegalle. Kan dura eegalle jira, kan booda eegalle jira. Dirreedhuma qabsoo keessa warra jiran keessa. Kan nu dura eegalan hedduu jiru, kan nu booda eegalan hedduu jiru. Kan ilmoon itti dabartee qabsoo kana geggeessaa jirtullee jira. Kanaaf qabsoon kun hunda keenyaaf qabsoo keenyadha.
karaa dandeenyuun yaada dandeenyuun diinagdeedhaan gumaachuun dirqama. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wal dhabdee gurguddaatu deemaa jira. Wal dhabdee araaramuu hin dandeenye. Kan piippitti harka qabna ofii keenya keessoo keenyatti waa furuu hin dandeenye. Gufuu qabsoo keessa taa'ee akka qabsoon namni waliin galle deemu jira. Kanaaf hanqinoota iftoominni hanqinatu jira. Hanqina hoggansaatu jira. Inni kuni furmaanni isaa maal fakkaata? Yoo maal godhan fala fiduu danda'a? Ka jedhu si dhiyeessa Dooktar. Sagantaan keenya marsaa lamaan qoodama. Marsaa lamaan kutaa lama qabaa jechuudha.